Hi guys, hashama harka bunee kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaalii holqa barnoota guyyaarraa kanas barnoota bareedaa fi miidhagaa ta'een qabadhee isiniif dhufe jechuudha. Kanaaf gaa barnoota keenya hamma dhumaa yoo dhageeffattan isinitti tola irra waa irraa ni barattu jeeti yaada. Barnoonni keenya kan guyyaarraattis akkaataa feesbuuka yoo namni isin hordofaa jiraate akkamitti beektan kan juu fi akkamitti yoo namni isin hordofaa jiraate ofirraa kaasuu dandeessan nama sana of jalaa haquu dandeessan kan juun isin barsiisa jechuudha. Feesbuukni keessa yoo hatame akkamitti akka ofirraa dhorkitan nama sana jechuudha. Kanaaf gaa barnoota keenya ni eegalla jechuudha. Otoo ni eegalleen duratti namoonni chaanala kanaaf haarawaa taatan guyyaa irraa dhuftan jechuudha. Chaanalli kun holqa barnootaati jedhama. Waa hedduu irraa barachuu ni dandeessu. Kanaaf gaa subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Namoonni maatii keenya taatanii jirtan galatoomaadha. Sheerii fi like godhuu akka hin daganneen isinin ja'a. Mee barnoota keenyatti ichi haa dabarrume. Jalqaba kunnootii dhuftanii FB laayitii keessa ni galtu jechuudha. Erga galtanii booda kunnootii waa hedduutu Facebook keessatti argama. Settingilee garaagaraa erga Facebook keessa galtanii booda akkanatti isiniif baasa. Kunnootii gubbaa kanarra sadan gubbaarraa kanarratti al tokkoof ni tuuxu jechuudha. Erga irratti tuuxanii kunnootii innis akkanatti isiniif gatarreessa jechuudha. As keessatti waan garaagaraatu argama. Kunnootii market place page safety find wifi waa hedduutu argama. Kana keessaa wanni isin filachuu qabdan kunnootii settingii kan jiru isa kana filachuu qabdanii jechuudha. Isa kanarratti harka tuuxanii waa hedduu as keessaa isiniif gatarreessa. Settingileen kun mataa isaaniitti faayidaawwan garaagaraa isiniif qabaatan. Yoo amma gaa settingiiwwan hedduutu as keessatti argama. Settingiiwwan inni tokkoffaa irratti argamu kunnootii information personal and account information kan jiru fi password and security kan jiru payment notification Facebook update language waa hedduutu as keessatti argama. Amma nuti godhuudhaaf yaadnu jechuudha. Nama nu hatee jiru nama nu hordofaa jiru beekuudhaaf kunnootii gama tokkoffaarra kan jiru isa lammaffaa kana password and security kan jiru kana filattanii jechuudha. Isa kana akka filattanii irratti ni tuuxanii jechuudha. Erga irratti tuuxanii akkanatti isiniif baase jechuudha. Waa hedduutu as keessatti argama jechuudha. Achi booda gaa ammaan tana Facebook kana namni amma fayyadamaa jiru kunnootii active now jeeti isiniif argisiisaa jira. Kunnootii Samsung Galaxy A21s Addis Ababa Itoophiyaa jeeti jira. Nama isin hate beekuudhaaf jechuudha. Kunnootii Seymour kan jiru kana ni tuuxan jechuudha. Seymour kan jiru kana erga tuuxanii nama isin hatee jiru hunda isaaniitu akkanatti isiniif gatarreessa jechuudha. Kunnootii akka tasaa ta'ee an Feesbuukni kiyya namaan xalafameeti jira, namni na hordofaati jira. Isa kam yoo kan jettan taatan kunnootii Android Soodoo Itoophiyaa kan jiru kanaatu na hordofaa jira. Ammallee Samsung Galaxy A20s Itoophiyaa kan jiru kanaan na hordofaa jira jechuudha. Isa tokkoffaatii fi isa kana gin anaatu itti fayyadamaa jira. Kunnootii yoo as jalatti argaa jirtan kana messengeraafiin banadhee jiraani kan ammaan itti fayyadamaa jira. Active now jeeti jira. Inni kun lamaan laakiin namaatu na xalafeeti jira jechuudha. Akka tasaa guyyaa na xalafanillee ni beeka jechuudha. Kanaafin barnoota qabadhee isiniif dhiyaadhee jechuudha. Namni na xalafeeti jira. Kanaaf gamee akkamittiin ofirraa kaasa na waliin ilaalaan isinin ja'a. Akkaataan itti ofirraa kaasuu dandeessan tuqaa sadan kana isa maddii kanarratti al tokkoof kilik ni gootu jechuudha. Isa kanarratti erga tuuxanii booda kunnootii akkanatti isiniif gabbaasa jechuudha. Erga inni akkanatti isiniif gabbaasee booda kunnootii log out kan jiru kanarratti ni tuuxanii jechuudha. Isinirraa badaa jechuudha. FB kunnootii FB light on Android Soodoo Itoophiyaa kan jiru Seepteembarii 24tiin hordofuu eegale jechuudha. Kanaaf gaa isa kana gubbaarraa kana dhiisuudhaan log out kan jiru kana ni gootan jechuudha. Log out jalaa gootaniiti irratti cuftan jechuudha. Kunnootii amma afur kan ture sadiitti deebi'eeti jira. Ammallee if jalaa hin balleessuu barbaada. Tuqaa sadan kana ammallee ni tuqa. Achi booda log out kan jiru kana ni tuqa. Ammallee of jalaa haqeetiin jira. Lameen kiyya qofatti dhiifadheetiin jira jechuudha. Achi booda back godhuudhaan of duubatti ni deebitan jechuudha. Egaa paaswordii yoo qayyarachuu feetan erga kanatti isaan kana of jalaa baastanii booda paaswordii jalaa jijjiirratan jechuudha. Change password kan jiru kana jala seenuudhaan kunnootii tokkoffaa irratti paaswordii hariyaa
tokkoffaa irratti paaswoordii duraanii ni guuttanii isa duraanii lammaffaa irratti hariyaa itti aansuudhaan ammallee hariyaa wal fakkaataa jechuudha. Yoo paaswoordii feesbuuk keessanii dagattanii illee akka tasaa ta'e bakka isin irraa argattan paaswoordii feesbuuk keessanii yoo dagatame bakka irraa argachuu dandeessan isin barsiiseetiin ture jechuudha. Viidiyoo san diskiripshin booksii isiniif kaayatiin jira liinkii isaa achi jalaa barachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf egaa kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya settingiiwwan kanneen hafan hedduutu babbareedaatu argama. Kanaaf gaa isiniin hubachiisa isiniin garsiisa chaanala kiyya sabskiraayib gochuudhaan viidiyoo guyyoo isinitti laayik godhaadhaan sheer naaf godhaadhaan isiniin jira isiniin jaaladha isiniin kabaja hamma barnoota kanarra bareedaatiin walitti dhufnutti baay baay.